Achi sekitar mana nurra beri nak kahan itu akan matang kono bola. Maal? Lagan Dalagaa baatee turte miti kana? san itu dalaga ada. Koshasha tokko agaree warra mana nyaata tokkoon isinifin darba gisee hin jiru tokko dhufee akka malee wajjin hin qabdu ati. maali hojii qaba. Durumayyuu akka ati carraa hin qabne ganamuma yeroo ati mana baatu si argee jira. Biyaansa waan laaqanaallee waliin hin qaba jeeti. Waan laaqanaa nu geessijee biyaansa. Ani gurguchi immoo isaa hin dhufee aji. Sanuu gaarii qabanii ani immoo baadhee isaan kanuma gaarii qabuun darbii jaanii. Asuma gaarii qaba. Gaarii kan Ati gaaris gaarummaas hin qabdu. Atu hin deemne hojii barbaadu? Hojii itti. Hojii ani deemuu garuu waan takka nagarre. Hojuma kan jedhamu nagarre. Inni illee isa arge gadhiise. hojii atis hojii ni tuffataa. Maal mafaan ammalatti galaa yaadadha. Maali? Akkamitti hojii barbaacha baatanii harka qullaa nama deebitanii namatti. Atis jammar baatee hojii sanuu. Ani hin baaneef malee fideetan ani fakkii. Rakkoo maal qabde amma sooromneen nama caalle immoo kan bayaa dhufu kan. Baay'ee dhaqi kunoo. Arabannaati. Hojiin kanaa ni ta'a akkasumas fakkaata. Yoo nani waa fideen dhufe tu kadhaa. Abbootiin waa yaaduu qabdu hanga ammaatti waan akka nyaate. Jireenyi asirra nu baate. Gaafa inni fidee waa fidee dhufee waan nu nyaachise harreen gaafa baafti. Sinasumatti na eegama. Narra fagoo. Deemeen falmu. Koi angkanin jo. Dalagaan barbaade jee kakute. Eessa kute angammaa ina garri gaaga aduun dhiitte galgalli kute akkam guna bu. Dalagaatti jaartiin bara ijoollee dibde gurri shiratu ijoollee tuftidhaan meeshaa irra dhabna mucaa waan ofiisu jira. Ana ofirraa dadhabe. Mari saya Jordan lagi Yonan. Mari. Go. Maali jeequmsi mana kanaa? Maali? Maraatee inni kun. Malte. Maali boo? Mucaan maal lakkama? Maal fide fiti? Fidi maal? Malte mucaa. Maal taate? Maal asin lakkare? Ni maalee nayyo. Koi maal taate? Maalee nayyo. Boo akkina qabdu. Koi malte mucaa. Maal nayyo. Kaya nakasin lakkare. Maal kamal? Seeta lakkabale moo maal ta'e? Maal Mucaa taate? maal?
Wayyoo kinagaatti namni yookiin nyaatatti na dhiqu. Maallaqa maali mucaan maal ta'e Lakkaan bulle. maallaqa maali As keessa lakkaan bulle. eessa maallaqni as keessa Isaan kan lakkaan bulle. Maaliif na yaanta? Maaliif na kaaftee riba? Ittiin lakkaawwadhaa maaliif na kaafte? amma yoonas inni laftu sila Ittiin lakkaa'u jira wallaqa. maallaqa maali Qarshii lakkaa bulle. Maali? Qarshiin achi kaadhee hin fuudhe. Ees mucaa kana ammee waa jedhi maal ta'e maala jedhani naan galle waan saayyoo. Maaliif na kaaftee hirriibaa ittiin rafadha? Hirriiba kiyyaa rafa. raaf kaasa Maaliif na kaafta? raaf Boo hiyyeessaaf cinullee foon itti maraachadhan. Birrii dhabneetu miti an feenu birrii maal argite? Innaa an birricha arge miti. Fidii kan argite eenyu fuudhee. qola ati maal taate waan taate nutti maallaqa maali maallaqa nati jettu kun maallaqa maali ani maallaqa barbaadee Maal isaan ergi sabalaa geesse sabala. maallaqa maaliif ta'e Ati ni hojiin barbaade jetteen kunne? Hin turreeti. ture Nuti immoo dadhabnee rafne. eesh San booda qarshiin ni dhufte. Lakkaa'uttiin jira maaliif dhuftee na kaafta hirriiba? Qarshiin qarshii 200 keessaa qabdi. Milikeeta isaatii sitti. qarshii numti ati jettu kun kan maaliidha ani hojiin barbaade jedhee sin biraan baane qarshii maalii lakkooftaate 200 maalii kan naan jettu kun qarshii maaliidha Anumti waamti birrii 200 100 jettu kuni takkaa ciifne silaa iddoo kana wajjuma rafaa turre eessaa fiddee tati bokkaadhaa waaqirraa roobamoo eessaa fiddee kanatti birrii lakkoofte takkaa naan galle waan ati jaartu kun. Akka feetan ka maaltu naan geessan? Inde ani abjuunis haa ta'u waan feetes haasaa aboo hayi ani maallaqa lakkaa'u kiyyaan beeka baabaa kiyya guyyaa guutuu akkamiin sababa maallaqaa sababa rakkoo akkanatti akka ol qabamnee beelaa wajjin akkamitti akka ol leessinuu ni beeytanii abjuunis haa ta'u waan fedhin haa ta'u hirriiba kiyya keessatti ittiin lakkaawwachaa jira dhufee na kaasee ati immoo na cinaadha ol kaatee aboo dhiisimee bannaata. obboleessa koo ati kan argite bara abjuudha bara Akkuma inni jedhe abjuudha waan ta'eef abjuudhaan soromuun hin jiru hojjetanii duroomuutu danda'a. Egaa jettanii garuu na dhagamee jira osoo maallaqa san lakkaa'ee ganama osoo hin harkatiin lafaa ka'uun kiyya akka jabaa na dhagamee jira yaa'u hayyee bakka rakkoon qabu eegeessin jettanii akkuma ta'e taanee egaa taffe jennee dalagina egaa qarshii isaa abjuu sana dhugoomsinee dhugaadhaan lakkaa'uudhaaf yaa'u taffe jennee maal kun obboleessa koo abjuun bara beelaa biddeen jetti jabaadhu hojjedhuti ofii yaadu